Yaa Yerusaalem, yoon si irraanfadhe mirgi koo na irraanfatu. Faaruu Daawit faarsaa 37 lakkoofsa 5. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo kan isin jaallatu, isinis isa kan jaallattan, maatii waadaa qulqulleettii haadha keenya dubaroo Maariyaamii, maatiin ergamootaa, maatiin qulqullootaa, maatiin wareegamtootaa, haalaa fi bakka jirtan hundumaa keessatti araarri, jaalalli, nagaan Waaqa uumaa keenyaa isiniif haa ta'u, isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkamiyyoo nageessanii? Akkam dhuftanii? Ameen. Jaalala isaa, dhiifama isaa, arjummaa isaa nuuf baay'isee guyyoota nuti cubbuudhaan dabarsine hundumaa irratti guyyaa gaabbii kanaa dabalee waan nuuf kenneef Waaqa abboota keenyaa maqaan isaa yeroo hundumaa kan galateeffamee fi ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Irraatii addaan baatu waan ta'eef durbummaadhaan ulfooftee durbummaadhaan kan deesse qulqulleettiin haadha Gooftaa uumaa ishee ilma isheetii gaditti uumamtoota hundumaa jiranii olitti yeroo hundumaa maqaan ishee kan kabajamee ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Ergamoonni, qulqulloonni, qajeeltonni, toloonni, warri Waaqayyoo isaan filate, warri isaanis Waaqayyoof jedhanii waanuma hundumaa dhiisanii isaa duuka bu'anii akkaataa Waaqayyoo isaan kabajeef qulqulleesseen yeroo hundumaa maqaan isaanii kan kabajamee kan ulfaate haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa irraa sa'aatii gabaabduu qabnu keessatti mata duree taasifannee kan nuti waliin barannu Mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraa jecha jiru ta'a jechuudha. Innis akkas jechuudhaan jalqaba. Hanga du'aatti kan amanamte ta'e gonfoon jireenyaa siif laatamaa kan jedhu ta'a jechuudha. Waa'ee dubbii sagalee isaatiif Waaqayyo Waaqni abboota keenyaa maqaan isaa yeroo hundumaatti kan galateeffame ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Uummata Waaqayyoo, kaayyoon barnoota keenyaa mucaan namaa bara kiristaanummaadhaan jiraatu keessatti, yeroo kiristaanummaadhaan deddeebi'u keessatti wantoonni rakkinni, gaddoonni yookaan immoo wantoonni gurguddoon jireenya isaa mudatan hundumaa keessatti namni cimee Waaqayyoon qofaa akka eegu, Waaqayyoon qofaa duukaa akka bu'u hubachiisuu ta'a jechuudha. Egaa uummata Waaqayyoo, abbaan keenya qulqulluun Yohaannis mul'ata isaa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraatii gaafa ilaallu maal jedha? Hanga du'aatti kan amanamte ta'e gonfoon jireenyaa siif laatamaa jedha. Jecha kana gaafa ilaallu jecha baay'ee ulfaataadha. Jecha namatti toludhas. Jecha jireenya namaa jajjabeessuu fi tasgabbeessuudha jechuudha. Abbaan keenya maaliif kan inni akkas jedhe jennee duuba deebinee lakkoofsa 8 irraa kaafnee gaafa ilaallu ummata Sameernes jedhaman yookaan immoo kiristaanota Sameernesiif ergaa kana barreesse jechuudha. Ergaa kana osoo hin barreessin dura ummata Sameernesiif jechi kun jecha isa du'aa ka'ee sana, jecha isa kaleessa ture, jecha isa har'a jiru, jecha isa bor darbee jiraatu, alfaa fi omeegaa isa ta'e sana jechi kun kan saatidha jedhi ittimi jedheetu ummata yookaan immoo kiristaanota Sameernesitti ergaa kana dubbata jechuudha. Erga jedhee booda maal jedha? Dhiphina baay'eetu isin argata. Dhiphina baay'eetu isinitti dhufuuf jira. Namoonni isin keessaa yeroo dhiyoo keessatti kan ari'atamanii, kan hidhaman baay'een ni jiru. Isin garuu maal ta'a? Isin garuu hanga dhumaatti, hanga du'aatti kan amanamtan ta'a. Amanamummaa keessaniif immoo gonfoon isiniif kennama. Gonfoon isiniif kennamu immoo gonfoo jireenyaati. Waaqayyo biraa kan namaaf laatamu, warri cimanii dhaabbatan, badhaasni isaan Waaqayyo irraa argatan inni maalidha? Gonfoo jireenyaati jechuudha. Gonfoo jaalalaati, gonfoo wareegamummaati, gonfoo amantiiti jechuudha kan isaaniif kennamu. Kanaaf ari'atamuuf jirtu, dhiphinatu isinitti dhufuuf jira. Dhuguma gaafa kiristaanummaatti dhufnu, gaafa Kiristoosiin hordofuudhaaf dhufnu jireenya mijataa, jireenya namatti tolu,
namni hundumtuu nu jaallatee, namni hundumtuu teessoorraa nuu ka'ee nu teechisee, namni hundumtuu kabaja nuuf kenne tarii akka sanatti eegna. Garuu miti. Kiristaanummaa keessa jibbamuutu jira. Kiristaanummaa keessa ari'atamuutu jira. Kiristaanummaa keessa gidiraan namatti baay'ifamuutu jira. Kanaafidha abbaan keenya qulqulluun Phaawulos ergaasaa gara warra Filiphisiiyuus boqonnaa 1:29 irraa gaafa dubbisnu isin Kiristoositti amanuuf qofaa hin waamamne dhiphinas akka fudhattaniidhaaf waamamtanii jedheetu dubbata jechuudha. Dhuguma kiristaanummaa Kiristoositti amanuudhaaf qofa miti kan nuti dhufne dhiphina fudhachuudhaaf. Kiristaanummaan dhiphina keessatti waan ta'eef jaalalli nuti Kiristoosiif qabnu dhiphina keessatti, gidiraa keessatti, ari'atamuu keessatti waan ta'eedhaaf haala mijataa keessatti yoo ta'e immoo warri hin amanne iyyuu gochuu danda'u. Jaallachuu ni danda'u, isaaf jiraanna jechuu danda'u. Haa ta'u malee haala ulfaataa keessatti namni cimee Kiristoosiif amanamu, hiriyaasaaf namni amanamu, biyyasaaf namni amanamu meeqadha? Sana kan hubate abbaan keenya qulqulluun Yohaannis raa'ii isaa keessatti gaafa dubbatu dhiphinni isinitti dhufuuf jira, mana hidhaatti galfamuuf jirtu, namoota biratti jibbamuuf jirtu, namoota biratti gidiraa fudhachuuf jirtu. Haa ta'u malee hanga dhumaatti, hanga du'aatti duunii yoo dhufe illee, gaddi yoo isin mudate illee, wanti ulfaataan jireenya keessan keessatti isin dandamachuu hin dandeenye yoo isinitti dhufe illee cimaatti dhaabbadhaa. Waaqni abbootii keenyaa warra cimee isa eegu nu haa taasisu. Dhugumatti maatii Waaqayyoo namni hanga dhumaatti Waaqayyoof amanamee jiraatu eenyudha? Akka jecha isaatti kan deddeebi'u eenyudha? Isaaf kan abboomamu, dubbii isaatiif kan bitamu eenyudha? Yoo sanan tahin kiristaanummaan keenya gatii nurkaa dhaba jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti namoonni baay'een sababa kiristaanummaa isaanii, sababa Waaqayyoon duuka bu'uu isaanii, sababa Waaqayyo isaan jaallateef qofaa namoonni gidiraa fudhatan, namoonni ari'ataman, namoonni maatii isaanii gidduutti jibbaman, namoonni biyyarraa godaanan, namoonni biyyaa biyyatti qarshiidhaan gurguraman namoota hedduudha. Isaan keessaa tokkoon kaasnee gaafa ilaallu abbaa keenya qulqulluu Yoosef ilaalla jechuudha. Namoota maal ta'an? Namoota hanga dhumaatti amanaman, namoota Waaqayyoof amanaman, lafa namni isaan arguu hin dandeenyetti, lafa namni bira hin jirretti, Waaqayyoon qofaan kan isaan argu bakka dhokataa, bakka mijataa ta'e keessatti, bakka ulfaataa ta'e keessattis kan Waaqayyoof amaname qulqulluu Yoosefin argina jechaadha. Seenaa abbaa keenya qulqulluu Yoosef seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 1 kaafnee gaafa ilaallu abbaa isaatiif yookiin immoo haadha isaatiif qulqulluun Yoosef nama jaallatamu ture. Ijoollee abbaa isaa keessaa 11ffaa irratti nama dhalate. Yeroo hundumaa Waaqayyo guyyaa booddeetti waan isa irratti ta'u yookaan immoo jaalala Waaqayyo isaaf qabu ijoollummaatti kan agarsiisaa ture. Nama eebbifamaa ture, nama filatamaa ture. Yoosef ijoollee abbaa isaatii keessaa Waaqayyo addatti fo'atee, Waaqayyo addatti filatee gaafa inni mul'ata agarsiisu argina jechaadha. Seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 1 irraa gaafa kaanu. Nama akkamii ture? Nama Waaqayyo obboloota isaa keessa adda baasee akka inni nama guddaa ta'u, akka inni mootii biyyaa ta'u, akka namoonni hundumtuu isa kabajan, akka biyyi lafaa sababii isaatiif eebbifamtu, akka biyyi lafaa bara beelaatti, bara gaddaatti, bara rakkinaatti namoonni baay'een sababii isaatiif akka isaan rakkina keessaa oolan Waaqayyo gaafa itti mul'isu abjuu arguu eegale. Mul'ata arguu eegale. Mul'ata arguu isaa kana kanatti naafan obboloonni isaa irratti gadduu jalqabanii nurratti mootii ta'a jechuudha. Nurratti bitaa ta'a jechuudha. Nuti hundumtuu isaaf bitamna jechuudha. Qixxisuu keenya yookaan immoo isa caallee hangafa taanee osoo jirru kamittiin nurratti bitaa, kamittiin nurratti mo'a jechuudhaan gungummiitu irratti ka'e. Eenyu irratti? Yoosef irratti ilaalaa. Gaafa Waaqayyo gara keenya dhiifamaan ilaalu, gaafa Waaqayyo gara keenya jaalalaan ilaalu, namni fagoodhaa nutti hin dhufu, diinni fagoodhaa nutti hin dhufu. Obboleessa keenya nurratti ka'a. Isa wajjiniin dhalanne, isa wajjiniin nyaanne, isa wajjiniin dhugne, isa wajjiniin jireenya dabarsine isatu nurratti ka'a jechuudha. Akkaataa itti isa balleessan yaaduu jalqaban, boolla qotuu jalqaban.
waan maal ta'eef abbaan isaas baay'ee jaallata. Waaqayyoo gaafa nu jaallatu namni nu jaallata. Abbaan keenya nu jaallata, haati keenya nu jaallatti. Gaafa kana obbolaansaa akkamittiin nu caalchisee abbaan isaa isa jaallata jechuudhaan mucaa kana balleessuu qabna, ajjeesuu qabna jedhanii irratti mari'atu turan. Guyyaa gaaf tokkodha kanaan osoo jiranii bakka isaan hoolotaa fi re'oota eegan sana abbaan isaa ergaa isa erge hin jaallata waan ta'eef, quxisuudha waan ta'eedhaaf isa erge. Gaafa isa ergu halaalatti isa arganii jedha. Lafa onaa keessatti bakka homtuu hin jirre isaan qofatu jira. Laalaa hoolota eegaa jiru. Mana abbaa isaanii irraa fagaatanii, qe'ee abbaa isaanii irraa fagaatanii hoolota eegaa jiru waan ta'eedhaaf mucaan kun ergaa abbaa isaa fudhateetu gara obboloota isaa deeme jedha. Gara isaa deeme, gara obboloota isaa deeme. Gara obboloota isaa gaafa deemu obboloonni isaa halaalatti arganii. Halaalatti gaafa argan inni osoo bira hin ga'in mucaa kana ajjeesuu akka qaban waliin mari'atan. Ni ajjeesna, qe'ee keenya irratti immoo nurratti immoo qe'ee abbaa keenyaa dhaaluu hin danda'u jechuudhaan inaaffaadhaan irratti ka'an. Isaan keessaa gabaa waraabessaa keessaa firan dhaban abboonni keenya akkuma jedhan obboleessa isaanii keessaa tokko Ruubeen kan jedhamu, lakkii mucaan kun obboleessa keenyadha, osoo arginuu hin ajjeefnu, osoo arginuu lubbuusaa hin baafnu jedhee ittiin morme. Gaafa ittiin mormu as deebi'anii boolla keessa isa buusan, akka inni miidhamu godhan. Kana hundumaa irratti raawwatanii osoo jiranii warri hojjettoota yookaan daldaltoota Ismaa'eel jedhaman biyya Gibxi irraa dhufanii daldala garaa garaa warri geggeessan daandii sana gubbaa darbuudhaaf dhufan. Gaafa darbuudhaaf dhufanii isaan keessaa Yihudaan kan jedhamu obboleessa isaa keessaa Yihudaa namni jedhamu ol ka'ee mucaa kana boolla keessaa baafneetu qarshiitti gurgurannaa, gurguruu qabna, lubbuu isaa hin baafnu gaafa jedhu irratti walii galan. Qarshii 30 daldaltoota Ismaa'eelitti dabarsanii gurguratan. Ilaalaa, har'as obboleessa isaa kan gurguru, har'as obboleessa isaa du'aaf dabarsee kan kennu, har'as obboleessa isaa qarshiidhaaf jedhee waan baay'ee kan taasisu, du'aaf kan hin mararfanne baay'eetu jira jechaadha. Sababa kanaati har'a addunyaan raafamaa kan jirtu. Sababa qarshiidhaaf jedhee, faayidaadhaaf jedhee, wanta baay'eedhaaf jedhee namni nama hin gariin hin jiru, namni nama hin ariyatiin hin jiru, namni nama hin ajjeesiin hin jiru. Uummata Waaqayyoo tarii qarshiidhaan qofaa miti nama gurguruun. Arraba keenyaan nama gurgurreerra, laphee keenyaan nama gurgurreerra, onnee keenyaan nama gurgurreerra, jireenya jiraannu keessatti wantoota baay'eedhaan nama naganneerra, daldalleerra jechuudha. Qarshii qofaanii miti nama gurguruun, qarshii qofaanii miti nama ajjeesuun, wantoota baay'eetu jiru jechuudha. Har'a nuti isa kam keessa jirra? Obboleessa keenya gurguraa jirra moo hin jirru? Obboleessa keenya ariyataa jirra moo hin jirru? Isa kam keessa jirra? Of haa ilaallu, ofitti deebinee of haa gaafannu. Obboloonni isaa isa gurguratan gara biyya ormaa mucaa ta'ee osoo jiru, mucaan kun daa'ima dhalaalaa, Waaqayyootu hojii ittiin hojjechuudhaaf malee badii tokko illee hin qabu. Waan Waaqayyoo isatti agarsiise dubbate malee wanti inni balleesse tokko hin jiru. Akkasumatti osoo waan balleessin, akkasumatti osoo hamaa hin dalagin, akkasumatti waan hamaa osoo hin raawwatin warri gurguraman jiru. Fira isaaniitiin warri jibbaman jiru. Obboleessa isaaniitiin warri jibbaman jiru. Waaqayyo garuu guyyaa qaba calliseetu ilaalaa jira. Amma isaan isa gurguran, amma isaan isa dabarsanii kennan, amma isaan biyya ormaatti isa ergan sana Waaqayyo calliseetu isa ilaalaa jira. Maal gochuudhaaf? Hojii isaa ittiin hojjechuudhaaf, raajii isaa mul'isuudhaaf, bara beelaatti bara rakkinaatti abbaa furmaataa isa gochuudhaaf. Ilaalaa, Waaqayyo bakka deemne hundumaatti akka nuti furmaata taanu nu taasisa. Gaafa kam? Gaafa Waaqayyo nu wajjin jiru, gaafa inni nu wajjiniin deemu, bakka deemnu hundumatti warra furmaataa taana. Namni yoo nu ari'ate illee, namni yoo boollatti nu darbate illee, namni dabarsee du'aaf yoo nu kenne illee inni nu wajjin jiru. Abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa maaliin godhu? Akka namaa kan namatti hin taane inni warra furmaataa nu taasisa. Namatu deebi'ee waa'ee keenyaaf eebbifama. Namatu deebi'ee waa'ee keenyaaf furmaata argate jechuudha. Mucaan kun hin gurguramee biyyaa hin beeknetti deeme. Ilaalaa, daa'ima ta'ee osoo jiru ni gurgurame. Gaafa gurguramus biyya ormaa deeme.
biyya ormaa deeme. Gaafa biyya ormaa deemu biyya ormaa sana keessatti mana mootii Phiixfaaraa jedhamu birriidhaan bitamee gale ilaalaa. Mooticha Phiixfaaraa kan jedhamu ni jaallate nama kana fuudhee gale mana isaatti. Gaafa ilaalanu mucaan kun mucaa eebbifamaadha, mucaa jaallatamaadha. Wanti inni hojjetu, wanti inni raawwatu, wanti inni godhu hundumti isaayyuu wal fakkaataa ta'ee fi jaallatamaa ta'ee fi fuula nama sanaa mootii sanaa fuulduratti fudhatamummaa argate ilaalaa. Gaafa nuti fudhatamummaa argannu, gaafa nuti nama fuulduratti jaallatamu, gaafa Waaqayyo nu jaallatu, diinonni keenya immoo dachaa akkuma sana fudhatamummaa keenya dhabsiisuuf, kiristaanummaa keenyatti bishaan naquuf, akka nuti tarkaanfanneen deemne, akka nuti nama guddaan taane nu taasisuudhaafi boolli isaaniin qonne hin jiru. Kiyyoon isaan hin diriirsine hin jiru. Haalli isaan hin qopheessine hin jiru. Waaqayyootu nu eegaaf malee har'a hin geenyu turre. Kanaaf mucaan kun mana mootii sanaa keessatti fudhatamummaa argate, jaallatamummaa argate. Mootiin sun isa jaallate. Qeen mootii sanaa hundumti isaa sababa Yoosefiif eebbifamee jedha. Laalaa Waaqayyoon wajjin jiraate waan baay'eetu ta'a jechuudha. Oromoonni waa'ee keenyaaf eebbifamu. Waaqayyoon warri hin beekne, Waaqayyoon warri hin amanne sababa keenyaaf ni eebbifamu jechaadha, ni kabajamu. Yoosefis kana ta'e mana mootii Phiixfaaraa keessatti fudhatamummaa argate. Manni mootii Phiixfaaraas sababa Yoosefiif eebbifame jechuudha. Ummata Waaqayyoo kanaan osoo jiru mana sana keessatti mootiin Phiixfaaraa mana sana keessatti kabaja guddaa ni kenneef, aangoo laateef. Nyaata nyaaturraan kan hafe, dhugaatii dhugurraan kan hafe, waanuma hundumaa irratti aangoo kenneef. Mana sana keessaa namni Yoosefii olitti aangoo qabu hin turre jedha macaafni qulqulluun. Namni Yoosefii olitti maal qabu? Aangoo qabu. Namni jaallatamu, namni kabajamu hin turre jedha. Sababiin isaa Waaqayyotu jaallate. Nama Waaqayyo jaallate eenyumtillee salphisuu hin danda'u. Nama Waaqayyo ol kaase namni gadi qabuu hin danda'u. Nama Waaqayyo teessoo kenneef eenyumtillee salphisuu hin danda'u. Haala kamuu keessatti haalli waan mijateef miti. Namni nu darbachuu danda'a. Namni nu kuffisuudhaaf yaalii gochuu danda'a. Namni nu miidhuudhaaf yaalii gochuu danda'a. Garuu harka Waaqayyo irra jirra taanaanii haalli kamuu yoo dhufe nu butuu hin danda'u. Iddoo keenyaa nu siqsuu hin danda'u. Maaliif isa jiraata harka isaatu nu baata waan ta'eedhaafi. Namni yoo nu baate bor gadi nu gata. Namni yoo har'a kabaja nuuf kenne bor nu salphisa. Namni yoo har'a nu waame bor nu ari'ata. Waaqayyo garuu barruunsaa akka namaatti nutti hin jijjiiramu. Fuulli isaa akka namaatti nutti hin jijjiiramu. Sababa guuree haalota garaa garaatiin nutti hin jijjiiramu. Mana mootii Phiixfaaraa keessatti Yoosef kabaja guddaa argate jedha. Kabaja kan isaaf kenne, kabaja warra ari'atamanii kan ta'e Waaqayyo maqaan isaa kan kabajame haa ta'u. Yemmuu kanadha gaafa inni kabaja argatu, kabaja argachuu mucaa namaatti kan hin gammanne Daabiloos maal godhe? Diinatti ta'uuf kallattii garaa garaatiin boolla qotuu eegale. Karaa kamiin? Karaa haadha manaasaa Phiixfaaraa isa qoruudhaaf itti dhufe. Ilaalaa, qormaata guddaadha. Kiristaanni hin qorama. Kanaafidha kan amanamtan ta'a. Rakkoon isin irra ga'a kan jedhame jaalala guddaa gaafa mootiin kun isaaf kennu, amanamummaa guddaa gaafa isarra kaa'u, qormaanni itti ka'e kallattii garaa garaatiin haati manaa Phiixfaaraa Yoosef irraa ija ishee ni buufattee jedha. Laalaa Waaqayyo kana nu haa oolchu. Ummata Waaqayyoo ija ishee irra buufattee maal gochuudhaaf? Isa wajjiniin sagaagaluudhaaf, isa waliin ciisuudhaaf. Guyyaa gaaf tokko mootiin kun qeesaa hundumaa, jireenya isaa hundumaa, horii isaa, qabeenya isaa hundumaa isatti dhiisee gara biyya biraa hojiidhaaf ni imale jedha. Garamitti imale? Gara biyya biraatti hojiidhaaf gaafa imalu haala hundumaa laallattee namni hin jiru waan ta'eef kan isaan dhaga'u, kan isaan shakkan yookaan immoo kan isaan bira jiru waan hin jirreedhaaf guyyaa gaaf tokko akka inni ishee faana ciisu gaaffii dhiyeessiteefi. Gaafa kana Yoosef dalgatti gale ni gadde, ni boo'e, itti ulfaate jireenyi kun. Inni kan inni eegamaa jiru kanaaf miti, kan isa mudataa jiru immoo kan inni hin eegin waan ta'eedhaaf, kan inni hin yaadin waan ta'eedhaaf. Yoosefiin ana waliin ciisi gaafa ittiin jettu Yoosef akkas ittiin jedhe, abbaan manaa kee qe'ee kana hundumaa irratti na muudeera, qabeenya isaa irratti na muudeera, waanuma jiru hundumaa irratti na amaneera, sirratti garuu na muunne.
wanta ulfaataa, wanta jibbisiisaa, wanta waaqayyoon fuulduratti gaariin taane kana hojjechuuf ani eenyudha ittiin jedhe ilaalaa. Waan hamaa kana gochuudhaaf, waan ulfaataa kana, cubbuu ulfaataa kana gochuudhaaf ani eenyudha? Waaqayyoon fuulduratti gonkumaa wanta jibbisiisaa, wanta xuraa kana irraa wadhu ilaalaa. Baay'ee namatti tola. Ummata waaqayyoo har'a nuti affeerraan akkasii nuuf dhiyaatee haafuuti. Namni affeerraa akkasii nuuf kennee haafuuti osoo hin affeeramiin wantoota akka kanaa raawwachuudhaaf boolli nuti qonnu meeqa? Haalli nuti mijeessinu meeqa? Dukkana da'oo taasifannee bakka namni hin jirretti, bakka homtuu nu arguu hin dandeenyetti waaqayyoon dhoksinee jalaa bahuudhaaf barrii keenya cufannee bakka garaa garaatti hojii jibbisiisaa nuti hojjennu meeqa? Yoosef garuu bakka homtuu hin jirretti waaqayyo na arga. Abbaan manaa kee yoo na arguu baate, inni na amane, inni na muude qe'ee kana irratti yoo na arguu baate waaqayyoon na argaa. Kanaafidha abbaan keenya qulqulluun Daawit gara samiitti yoon ol ba'e achi jirta. Bishaan keessa yoon seene achi jirta. Daggala keessa yoon seene achi jirta. Bakka kamuu yoon deeme bakki ati dhabamte hin jiru. Kanaaf si jalaa dhokadhee ba'uu hin danda'u kan inni jedhe kanaaf jechuudha ummata waaqayyoo. Qulqulluun Yoosefii maal jedhe? Wanta jibbisiisaa akkasii gochuu hin danda'u. Waaqayyoon fuulduratti waan jibbisiisaa kana gochuu hin danda'u. Dhugaadha waaqayyoon ni arga waan ta'eef amanamummaan isa kana ummata waaqayyoo. Kanaaf maal jedhe? Hanga dhumaatti, hanga du'aatti kan amanamte ta'i kan jedhe abbaan keenya qulqulluun Yohaannis mul'ata isaa irratti. Amanamummaan eessaa jalqaba? Namni tokko osoo obboleessa isaa ganuu, osoo obboleessa isaa jibbu, osoo obboleessa isaa ari'atu waaqayyoon nan jaalladha, waaqayyoof nan amanama jedha. Lakki obboleessa koo waaqayyoof amanamuu yoo barbaadde nama si bira jiruuf amanami. Nama si bira jiruuf osoo hin amanamiin waaqayyoon bakka itti argitee amanamtuuf hin qabdu. Kanaafidha gaafa affeerraan kun godhamuuf waaqayyoon fuulduratti waan jibbisiisaa akkasiin godhu. Waan jibbisiisaa akkasiin godhu ittiin jedhe. Gaafa kana maal goote? Ni qabatte humnaan. Waaqayyo kana hundumaa nu haa oolchu. Humnaan gaafa ishiin qabattu uffata isaa irratti dhiisee gara alaatti gadi baqate jechuudha ummata waaqayyoo. Gaafa gadi baqatudha. Uffata isaa ishee harkatti hafuu gaafa argu elaa jette sagalee ishee ol fuutee iyyuudhaan. Sagalee ishee ol fuutee iyyitee elaa namichi Ibrichi inni abbaan manaa koo amanee mana kana irratti olaantummaa kenneef suni ana wajjiniin ciisuudhaaf humnaan na qabate. Kunoo kun immoo milikkita yookaan mallattoo isaati. Gaafa inni na qabatu uffata isaa harkatti gaafan qabadhu narratti dhiisee gadi ba'e gaafan iyyuu ittiin jette ilaalaa. Garuu dhugaan isa miti laa. Garuu dhugaan isa miti. Kan qabate isheedha. Dhugaa isaa dhoksitee garuu dhugaa isaa balleessuudhaaf, deebitee maqaa isaa balleessuudhaaf, isa miidhuudhaaf, isa irratti immoo waan biraa kan qindeessaa jirtu isheedha. Namoonni naannoo sana jiran, hojjettoonni mana sanaa gaafa dhufan itti himte. Abbaan manaa ishee gaafa galu, hojiidhaa gaafa dhufu, elaa namichi ati mana kana irratti moosiftee na wajjiniin ciisuudhaaf humnaan na qabate. Kun mallattoo uffata isaatiiti. Gaafa nan iyyu uffata isaa kana ana harkatti dhiiseetu baqate jettee abbaa manaa isheetti himte. Gaafa kana abbaan manaa ishee suni baay'ee gadde, baay'ee boo'e, hin gubatee jedha macaafni qulqulluun. Sababiin isaa nama sana ni jaallata waan ta'eedhaaf, ni amana waan ta'eedhaaf, nama inni amanutu jechi kun irra gahe. Wanta hin eegamiintu jedhamaanii jira, wanta inni hin beekne jedhamaanii jira. Gaafa kana dhugaadha jedhee fudhate. Maaliif? Nama sana ni amana waan ta'eedhaaf, waan amanuudhaaf muude, waan amanuuf jaallate. Laalaa ummata waaqayyoo jireenya akkasii keessa kan jirru har'a meeqa? Osoo hin godhin gooteetta kan jedhame, osoo hin ajjeesin ajjeesseetta kan jedhameen, osoo hin hatiin hatteetta kan jedhameen, qulqullummaa isaaniitiin kan godaanan, qulqullummaa isaaniitiin kan ari'ataman, qulqullummaa isaaniitiin maqaan isaanii kan xuraa'e ummata waaqayyoo nama meeqaa? Namni baay'een namni na jibbeera hojii koo malee, namni na ari'ateera hojii koo malee, waaqayyoos na arguu dideera, waaqayyoos gara koo laalaan jiru jedhanii kan boo'an imimmaan isaanii waaqayyootti ol kan facaasan. Dhugaan isiniin jedhaa, imimmaan qulqullummaadhaan bu'e lafan bu'u gara waaqayyootti ol deebi'a. Isa kana abdii godhadhaa. Isa kana hin shakkiin abdii godhadhaa. Imimmaan qulqullummaadhaan bu'e lafa bu'a isiniin ittiin fakkaatiin gara waaqayyoo deemaa. Dhugaadha gara waaqayyoo deemaa. Imimmaan qulqullummaadhaan bu'e, imimmaan
akkasumatti dhangalee imimmaan badii malee dhangalee lafa imbu awwaara irratti nafu ol baa harka waaqayyoo irratti eebba fidee dhufa, furmaata fidee dhufa, kabajamuu fidee dhufa, jaallatamuu fidee dhufa, guyyaa tokko ulfina kabaja fidee dhufa. Yoosef hojii isaa malee ari'atame, hojii isaa malee maqaan isaa gurraacha'e, hojii isaa malee abbaan manaa sun yookiin immoo Phiixfaaraan dhugaadha jedhee waan haati manaa isaa qopheessite, jallina haati manaa isaa qopheessite dhaga'uudhaan Yoosefiin gara mana hidhaatti darbate ilaala. Hojii isaanii malee gara mana hidhaatti kan darbataman meeqaa? Hojii isaanii malee dhugaan kan harkaa dhokate meeqaa? Hojii isaanii malee dhugaan kan harkaa fagaate, sababa fira hin qabneef, sababa dubbachuu hin dandeenyeef, sababa qarshii hin qabneef warri qarshii qaban dhugaa hiyyeessotaa irra ciqilee isaanii dhaabanii kan hiyyeessota boochisan, kan dadhabdoota boochisan, dubbatanii dhageessifachuu kan hin dandeenye namoota baay'ee warri boochisan meeqaa? Kiristaanotaa har'aa fi malee dhugaan namaa dhokatee nafu. Har'aa fi malee dhugaan namaa lagaan daanga'ee yeroodhaan daanga'ee nafu dhugaadha. Tarii har'aaf nutti fakkaachuu danda'a. Garuu waaqayyoon eeguun furmaata isa dhugaati. Furmaata isa dhuma hin qabne, isa filannoo hin qabnedha. Kanaaf maal jedhee abbaan keenya qulqulluun Iyyoob gaafa wanti hundumtuu harkaa bu'e, gaafa jireenyi isaa harkaa barbadaa'e, gaafa ijoolleen isaa harkaa dhumte, gaafa haati manaasaa qaamni kee qusiliidhaan yookaan madaadhaan rukutameera jedhee gaafa inni dhiistee deemtu sana, gaafa ishiin kana booda si faana jiraachuu hin danda'u jettee dhiistee deemte sana, ani jedhe barri irra dhaabbatanii waaqayyoon eegan sanarra dhaabbadhee waaqayyoon nan eegaa. Eeguun koo immoo kabajaaf naa ta'a, ulfinaaf naa ta'a, isa biraatii deebii nan argadhaa jedhe barri irra dhaabbatanii waaqayyoon eegan irra dhaabbannee waaqayyoon eeguun furmaata dhugaadha. Furmaata isa dhumaati jechuudha. Gaafa isheen dhiistee deemtu seexanni mataa isaa filatee, seexanni fuula isaa miidhagfatee, seexanni jireenya dhugaa nama of fakkeesse abbaan manaa kee hanga ammaattuu waaqayyoon galateessaa. Ilaala, abbaan manaa kee hanga ammaattuu madaa keessa ciisee qabeenyi isaa harkaa badee ijoolleen kee hammisuun harkaatii dhumanii galata waaqayyoo jedha koottu sin fuudhaa jedhee gaafa inni harkaan isa waamu, gaafa inni ishee waamu akkas isaan jette. Abbaa manaa koottan nagaa dhaama, dhaqeen nagaa kootti dhaamee deebi'a. Na eegi asumatti sittan heerumaattiin jette. Laala, kaleessa gaafa inni fayyaa qabu gammaddee faana jiraatte, kaleessa gaafa inni jireenyi isaa nagaa qabu, gaafa qabeenya qaban gammaddee faana jiraatte. Har'a garuu gaafa inni jireenyi isaa bitaa harkaa galu, gaafa inni fayyaa dhabu, gaafa qabeenyi isaa harkaa godaanu immoo nama fakkaatee kan itti dhufe daabiloosiin jecha isaa dhageesseetu maal taate irraa deemuuf murteessite. Gaafa kanadha maal goote deebitee an nama argadheera, ati asuma madaa keessa ciifteetu waaqayyoon galateeffatta, nagaatti naaf taa'ii jetteetu adeemsa ishii eegalte. Gaafa kana maal jedhe Iyyoob? Ilaa har'a dubartoota warra dadhaboota, dubartoota warra humna hin qabne, warra waaqayyoon beekne keessaa tokko natti fakkaatte. Inni si waame kun yoo nama ta'e sitti deemee si simata, yoo nama hin taane ta'e garuu si baqata. Koottu amartii quba koorraa kana fudhadhuu deemittiin jedhee geggeesse. Ilaala, yoo maal ta'e si baqata, yoo nama hin taane si baqata, yoo nama ta'e garuu sitti deemee si simata jedhee amartii gaafa gaa'ila isaanii ittiin raawwatan kan manni kiristaanaa eebbistee isaan simatte sana amartii sana harka isaarraa baaseetti kenne. Manni kiristaanaa keenya kanaafidha. Namni alatti gaa'ila isaa akka hin raawwanne, seeraan ala akka hin raawwanne mana kiristaanaa keessatti eebba abbootiitiin, eebba fannootiin, eebba hafuura qulqulluutiin namni kamuu gaa'ila isaa akka geggeeffatu kan isheen barsiiftu jechaadha. Gaafa kana amartii kana fudhattee gaafa deemtu, gaafa isheen itti siqtu inni jalaa siqa. Gaafa isheen faana fiigdu yookiin immoo na eegi gaafa isheen jettu jalaa baqata. Maaliif jennaan hafuurri qulqulluun inni guyyaa gaafa gaa'ila isaanii isaanirra bulee abboonni kan isaan eebbisan amartii sanarra jira waan ta'eef maal jette ofitti deebitee, ahaa inni abbaan manaa koo naan jedhee dhugaadha, inni nama miti, hafuura badaadha yookaan immoo abbaa manaa koorraa kan gargar na baasu sanadha jette. Gara abbaa manaa isheetti gammachuudhaan deebite. Gaafa gara abbaa manaa isheetti deebitu qabeenyaan ishee bade sun abbaan manaa ishees fayyee ijoolleen ishees fayyanii galtee mana guutuu jireenya ishee argite. Uummata waaqayyoo laalaa,
hanga dhumaatti namni cimu namni amanamu eebba argata. Kanaafidha qulqulluun Yoosef mana hidhaa keessatti osoo hojii badaa tokko hin hojjetiin waan amanameef Waaqayyoon waan jaallateef Waaqayyoo waan isa kabajeedhaaf mana hidhaatti darbatame. Mana hidhaa keessattis Waaqayyo isa gargaare ilaalaa. Isa gargaare fudhatamummaa kenneef, nama biratti jaalala kenneef, nama biratti dhiifama kenneef. Ummata Waaqayyoo achi keessaa gammachuu guddaadhaan osoo jiraatu Yoosef osoo kabaja kanaan jiraatu maal ta'e? Mootiin biyya sanaadhaa guyyaa gaaf tokko abjuu abjoote. Maal ta'in jedhee? Abjuu abjoote. Gaafa abjuu abjootu abjuun isaa baay'ee guddaadha, baay'ee ulfaataadha. Namoota beekamoo, namoota beektota jedhaman biyya sana keessaa walitti qabee abjuu sana akka hiikaniif ni affeere. Garuu namni tokko ittiin hiikuuf hin dandeenye. Uummata Waaqayyoo gaafa kanadhaa. Namoonni mana hidhaa sana keessa jiran Yoosef abjuu hiikuu akka danda'u oduun mana mootummaatti dhagahamte. Gaafa dhagahamu Yoosefiin mana hidhaa sana keessaa ol baasanii gara mana mootiitti geessan. Gaafa geessanu abjuu isaa tokko lamaan erga dhaga'ee booda, erga taa'ee dhaggeeffatee booda Yoosef deebi'ee maal godhe? Abjuu mootii sanaa tokko lamaan hiikeef, furmaata ta'eef, dhiphuu sana jalaa isa baase mootii sana. Mootiin sun kana booda maal godhee? Dhugumatti ati nama beekaadha. Dhugumatti ati nama jiraataadha. Ati nama ulfaataadha. Nama ogummaa qabuudha. Nama Waaqayyoon biratti kabaja qabuudha. Ati abjuu kana erga naaf hiikteeti. Dhiphuu koo jalaa erga naa oolchiteeti. Mootummaa koo gartokkeessaa si falladha. Aangoo kootiin qofaan si caala malee namni biyya kana keessatti si olitti aangoo qabu tokko illee hin jiru ittiin jedhe ilaalaa. Waaqayyo gaafa gara keenyatti deebi'u dhugaan keenya hin ba'a. Waaqayyo gaafa nu yaadatu dhugaan keenya hin ba'a. Kanaafidha abbaan keenya qulqulluun Yohaannis, Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 32 gaafa ilaallu dhugaan birmaduu isin baaftii jedha. Dhugaanii bilisa isin baafti. Namni dhugaa eege taa'ee, namni dhugaa barbaade, namni dhugaa faana bu'e, namni dhugaa barbaade bilisummaan isaa guyyaa tokko hin hafu jechuudha. Dhugaan bilisa isin baafti jedhe. Yoosef bara hamma kanaa hundumaa gaafa mana hidhaatti darbatamu, gaafa obboloota isaatiin jibbamu, gaafa mana hidhaa keessaa baafamu, gaafa mootii ta'u Waaqayyo waan guddaa gochuudhaaf waan yaadeedhaafidha. Malee Waaqayyo Yoosefin miidhuuf miti. Uummata Waaqayyo tarii har'a qoramuun keenya, tarii har'a jibbamuun keenya, tarii har'a firoota keenyaan daddarbamuun keenya miidhaa nutti fakkaachuu danda'a. Garuu miti. Uummata Waaqayyo nuun hojii hojjechuu waan barbaadeef, raajii gochuu waan barbaadeefidha. Waaqayyo gidiraa kan nutti baay'isu, Waaqayyo akka nuti jibbamnu, akka nuti ari'atamnu kan taasisu uummata Waaqayyo. Kanaafi Yoosef yeroo dhumaatti dhugaansaa ifa baate. Gaafa ifa baatu mana hidhaa keessaa baafameetu mootummaa, aangoo mootummaa argate. Uffata mootummaa uffate, teessoo mootummaa irra taa'e. Biyya sana keessatti aangoo guddaa argachuudhaan gaafa beelli biyya sana irratti bu'u namoota qabeenya mootummaa sanaa hoogganan, namoota qabeenya mootummaa sanaa rakkattootaaf firan ta'e obboloonni isaa kaleessa isa ari'atan, du'aaf dabarsanii isa kennan, mana ormaatti yookiin immoo biyya ormaatti qarshiidhaan isa jijjiiran, nyaata barbaacha gara obboloota isaa gara Yoosefiin dhufan ilaalaa. Warri kaleessa nu ari'atan nuti Waaqayyoof jiraannee jennaan, nuti Waaqayyoof amanamnee jennaan, warri nu ari'atan hundumti isaanii hin dhufu gara keenya. Yoosefiif sagadanii jedha. Obboloonni isaa 12 Yoosefiif sagadan. Mootiidha waan ta'eedhaaf nyaata argachuuf dirqama nyaanni eessa jira? Mana mootummaa biyya Gibxii keessa qofa waan jiruudhaafi beelli nyaata kan jedhamu lafarraa balleessee biyyi lafaa hundumtu yemmuu itti beela'etti nyaata kan hiru Yoosef qofaa ta'ee argame mootummaarra kan jiru isa waan ta'eedhaafi obboloonni isaa dhufan harka isaarraa nyaata fudhatanii nyaatan. Inni immoo isaan bareera. Yemmuu isaan itti nyaata barbaaduuf dhufan isaan bareera. Isaaniin haa baruyyuu malee hamaatti hin deebifne. Macaafni qulqulluun keenya jal'inaan hin deebisinaa. Bakka jal'inaa dhiifamaan mo'aa, jaalalaan mo'aa, gaarummaadhaan mo'aa jedhametiire. Kanaaf Yoosefi kaleessa na ari'attaniittu, kaleessa na dhiphistaniittu, kaleessa du'aaf dabarsitanii na kennitaniittu osoo hin jedhiin obboloota isaa sana nyaata kennee gara biyya isaaniitti deebise. Guyyaa dhumaatti garuu
akka isaan maatiin isaanii hundumtuu dhufanii biyya sana keessa jiraatan ni taasise. Uummata Waaqayyoo hanga dhumaatti maal kan taate ta'e, kan amanamte ta'e, hanga du'aatti kan amanamte ta'e gonfoo jireenyaa siifan kenna. Yoosef hanga dhumaatti amanamuudhaan kan ka'e mootii biyya Gibxii fuulduratti kabaja argate, mootummaa ta'e, biyya sana hooggane. Uummata Waaqayyoo egaa nutis yoo amanamne, Waaqayyoodhaaf yoo abboomamne, Waaqayyoo waan hin godhin hin raawwatin nuun jedhe yoo amanamne, yoo abboomamneef guyyaa tokko dhugaan keenya ifa ba'a. Guyyaa tokko gonfoo jireenyaa arganna. Guyyaa tokko rakkoo jibbamuu ariyatamuu keessaa baaneetu namoota hundumaa biratti kabajaan guutamna jechaadha. Egaa uummata Waaqayyoo barnoota keenya gaafa goolamnu hanga dhumaatti kan amanamte ta'e. Amanamummaa jechuun haala kan filatu miti, yeroo kan filatu miti, sababa kan filatu miti. Haala kamuu keessatti Waaqayyoof amanamuun ni danda'ama. Rakkina keessa ta'anii, haala mijanne keessa ta'anii Waaqayyoof amanamu jechaadha. Yoosef irraa kana kan nuti barannu, abboota keenya irraa kana kan nuti barannu jechuudha. Kanaaf namoota jecha Waaqayyoof amanaman haala kamuu keessatti rakkinni baay'achuu danda'a, gidiraan baay'achuu danda'a, haalli ulfaataan dhufuu danda'a, haalli nuti dandamachuu hin dandeenye nu mudachuu danda'a. Haala sana keessatti Waaqayyoofis namoota nu bira jiran, maatii keenyaaf, fira keenyaaf, mana kiristaanaa keenyaaf, namoota jaallannuuf, namoota jireenya keenya laanneef, namoota itti dhiyaannuuf hundumaaf amanamnee akka jiraannuu fi jaalala Waaqa keenyaa, uumaa keenya, qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos nuuf haa ta'u. Kan nu barsiise, kan nu gorse, kan nutti dheekkame Waaqni abboota keenyaa maqaan isaa yeroo hundumaa kan kabajame nuuf haa ta'u. Nu kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise Waaqni abboota keenyaa maqaan isaa kan eebbifame nuuf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaa Yerusaalem, yoon si irraanfadhe mirgi koo na irraanfatu. Faaruu Daawit faarsaa 137 lakkoofsa 5.